waaqayyotti waan deebinuuf boojuun keenya isa faarfanne caalaa harka keenyatti bissii guutuu qabannee addunyaa keessatti waan argamnuuf. Ameen. Qomoon biyya lafaa kan gamaa gamanaa kan fagoo fi dhiyoo kan bitaaf kan mirgaa kan dhubaaf kan fuulduraa kan gubbaaf kan gajjallaa adii fi magaalli Afro-Asians. Amen. Warri sanyii filatamaa jedhanii of ka'an even Germans. Who are they? Ilmoo namootaati. Garagartummaan keenya gogaadha. Tokko lammaffaa ilaalcha. Qabeenya namaa qabna, qabeenya lafaa qabna. Nama hin hiyyoomne, lafaa hin hiyyoomne, qabeenya uumamaatiin hin hiyyoomne. Seenaan yoo barbaachise Itoophiyaan akka addunyaatti sadarkaa jahaffaarra jirti qabeenya uumamaatiin. Saatalaayitiin qabeenya keenya seeyyan ilaalti. Warri saatalaayitii keessaan moolaala qabeenya keenya ilaalaa jiru kan keenya iji qabamteetti kana booddee hin qabamu maqaa Yesuus Kiristoosiin haa haqamu. Ameen. Akka Afrikaatti saayintistoonni naasaa keessa turan akkuma dubbatanitti nan dubbadha. Dubbadhee kan jedhan beeka. Haleluuyaa. Afrikaa keessatti tokkoffaatti argamti. Ameen. South Afrikaa qofa miti kan qarooma Afrikaa keessattis. Haleluuyaa. Ameen. Kan arguudawwan gaggaarii qabu Kongoo faa miti. Kongoo Biraazaaviil faa miti. Sana qofaa miti. Sana caalaa qabda. Ameen. Dacheen atirra taa'aa jirtu. Amen. Lafti atirra jiraachaa jirtu. Oromiyaa taatu yookaan immoo kan biraa. Dacheen Itoophiyaa albuuda kakkabajamoo. Albuudota guguddaa. The precious stones, gemstones. Amen. Kan namoonni biran geenye ganaa bahu yoo ajandaa waaqayyootti gaafa deebitan. Ameen. Waa tokkoon sinitti madabalula jedhee ta'e hin beeku. Nama lamaan barbaadasi. Nama si'ataa lamaan barbaadasi. Abaluu babaluu jedhu dhiina lama. Diraamaa xiqqoo isheen sin agarsiisa. Nama badhaa na caqasaa. Akka jechaan waan sun isa otoo hin ta'in fakkeessaa jechaadha. Akka waaqayyootti isa keenyes. Akka. Waliigaleerraa? Isa akka eebbaatti isa keenya eebbata si waldaa. Ani immoo akka namaatti akka kiristaana amantaa tokkootti. Inni kun akka eenyuti? Inni kun? Inni kun? Gaandeenyaa ani waaqayyoon hordofaan jira laala. Lafa nama asuma naannoo giddii qabee jedhu. Lafa taa'ee hordofii malee. Dhaabadha. Waa tokko sirriitti magidduutti. Waaqayyo jireenya keessan keessatti tokkoffaa ta'u. Ameen. Lammaffaa ta'a. Ameen. Eebbi sadaffaara ta'a. Ameen. Ilaalaa. Ameen. Yeroo nuti waaqayyoon hordofnu eebbi nu hordofa eessayyuu hin ga'u. Eessumayyuu ga'uu hin danda'u hin nu hordofa. Nuti waaqayyoon hordofnu yoo ta'e eebbi nu hordofa. Ajandaa keenya qabannee yoo ta'e eebbi nu hordofa. Ilaalaa gaafa waaqayyoon dhiisanii eebba wajjin fiigan immoo waaqayyotu masaa jira. Namichi eebba wajjiniin fiiga hin qabamu. Gaafa waaqayyoon dhiistanii eebba wajjin fiigan hin qabamu. Nan qabe gaafa jettan siin jedhaa miliqa. Nan argadhe gaafa jettan gaaf tokkotti siin jedhaa fi sokka. Let God be God first, you second, and you'll bless him. Amen. Ajandaa waaqayyoo keessatti tartiiba keenya qabannee waaqayyoon hordofuu dandeenya yoo ta'e eebbi mana keenya inni dhuunfaa hin dhufa. Eebbi ganda keenyaa hin dhufa. Eebbi gootii keenyaa hin dhufa. Eebbi zoonii keenyaa hin dhufa. Kan aanaa keenyaa hin dhufa. Kan naannoo keenyaa hin dhufa. Kan lammii keenyaa hin dhufa. Kan biyya keenyaa
Amen. Amen. Blessing is conditional. Yo abbomamtan ebba ko nyaatu. Yo abbomamtan. Abbomamu baannaan ni jiru immoo garagalchuun isaa jira. Kanaaf Yesus Kiristoos abbaan ajandaa kakuu haaraa dura ta'ee deemuu barbaada. Amen. Amen. Bara kakuu haaraan jalqabame keessatti hundumtuu bitaa kanaa yeroo ture keessatti warri mul'ata qaban jiru kakuu haaraadhaaf ajandaa haaraa eegaa kan jiran waa dhagahanii kan jiran an akka jaarsitta Simoon fa'a. Simoon isa jaarsa yeroo Yesus Kiristoos dhalate Maariyaam harkaa fuudhee gooftaa jedhamu caasan harkatti qabate ijji koo abdii Israa'el argiteetti amma na gaggeessi jedhe hammatee eegaa ture. Ajandaa sana qabatee eegaa ture. Namoonni baay'een soomaaf sagadaan mana qulqullummaa isa kakuu haaraarraa as ce'ee keessatti jajjabaachaa turan. Namoonni hedduun argataniiru galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sana booddee Yesus Kiristoos yeroo dhalateetti ilaala namoonni addunyaa guddaa irratti eegan Israa'eelonni warri Israa'el tarii keessatti eeganiiru ta'a. Tarii magaalaa guddaa ofii isaanii keessatti Naazreet keessaa maaltu Beetel keessaa maaltu ba'a akka ilaalcha namootaatti ajandichi ajandaa namaa waan hin taaneef ajandaa waaqarraa waan ta'eef Naazreet keessaa Kiristoos hin bahe. Amen. Isaan qomoo addaa keessaa eegu tarii warra mana qulqullummaatti dhiyaatanii sagadaa sagachiisaa jiran keessaa inni garuu akka aadaa Israa'elitti yeroo dhalatu durba keessatti karaa fuula qulqulluu dhufe. Akka Israa'el keessatti ijoolleef dubartoonni lakkoofsa keessa hin galanii akkaawuntii qabanii sooshaali hawaasummaa keessatti bakka hin qaban staatasiin isaanii du'aadha. Kanaaf immoo mirkaneessa kan ta'u waan nama sinittan hima. Macaafa qulqulluu keessatti ati ante dhiiraan ergaawwan darban baay'een isaa dhiiraan dubbatan. Gara kakuu haaraatti yeroo dhufnus gaafa qurxummii lamaaf bixxillee shaniin Yesus nama 5,000 nyaachises keessaati hambisee dubbatan illee aadaa isaanii jedhe dubartoonni fi ijoolleen osoo lakkaawwamiin nama 5,000tu nyaatee irraa hafe. Ajandaa kakuu haaraa isa hunda wal qixxeessu. Amen. Kaleessa warri kakuu qaban ijoollee Yaaqoob, ijoollee Israa'el warra jedhaman warra qomoo Abrahaam. Qomoo lamaan tokko kan taasisu jedhee dubbatan affanni qulqullaan kakuu haaraa keessatti qomoo lamaan tokko kan taasisu warra seeraan jiran kan fayyisu yeroo amanan warra seera hin qabnes amantiidhaan kan fayyisu ajandaan kakuu haaraa hin mul'ata. Amen. Isa kana nutti kenname joo. Isa kanatti nutti kenname. Amen. Ganda keessattis kanuma lallabna diishii irras yoo baane kanuma lallabna. Amen. Addunyaa irrattis lallabuudhaaf yoo carraa arganne Kiristoos abbaa ajandaa kakuu haaraa isa karaa cufamaa bane isa mana qulqullummaa saaqee ulfina Waaqayyoo nu argisiise kennee dubbanna kana lallabni keenya. Amen. Isa du'e isa ka'e jenneetti dubbanna. Bara kana keessatti waan sinitti hima amma kana dubbachuu irratti bara kana keessa akka har'aatti miti har'a argamuu Waaqayyoo waan jiruuf hundi keenya dheebuutiin akka dhagaa jirru amantiin qaba. Amen. የእግዚአብሔር መገኘት ፕሬዘንሱ ስላለ ሁሉ ሰው በትኩረት የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማ እንዳለ
ቦታ ባይመቻቸው ቆሞ ቁጥጥር ብለው ውጪ ላይ እናንተ ቁጭ ብላችኋል። እዛው ውጪ ቆሙ ትላልቅ ሰዎች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ ሴቶች አሉ፣ አይታወቁም ነሰቶች ቤተም ከመቦዴ ዋቀዮ ከስጎዳ አጀንዳ ቢጥሌ ቆፋ ሰተ አጀንዳ ሱቂ ቆፋ ይሰተ አጀንዳ መነጃሳ ቆፋ ይሰተ ሀርከ ተጃጅልቶታና አፋን ተጃጅልቶታና ሂምቡሳ አሜን biyya kee keessatti Kiristoos lallabama. አሜን Dachee ati keessa jiraattu irratti Kiristoos lallabama. አሜን Qilleensa ati jala jiraattu keessatti Kiristoos lallabama. አሜን Maaliif ajajaan kakuu haaraa Kiristoos አሜን kana bira dabaree hin jiraannu. አሜን Buddeenaaf hin jiraadha yoo ta'e jiraachuun isaa haaf. አሜን አሜን Buddeen yoo guute iddoo feeyyu. Guute. Ji'a ja'a dura qarshii 13,500 kootti dorgominaan jedhanii USA irratti. Otoo kun jiru waggaa tokko mindeeffama malee hin jiraadheera. Ajandaan kun na keessa waan jiruuf hundumaa caalee natti argameera. አሜን Buddeenaaf waldaa galleerra yoo ta'e warri waamamneerru kottaa dhiisnee deemna. Investeroota biratti qaxaramna raajii tola waamicha qabnu yoo ta'e. Warra hojjetaa wangeelaa lubootaaf raajotaa tiksitootaan nagaa warri yeroo laattanii fiigaa jirtaniif buddeenaafidhaaf morma keessan fuucaatti dhaachaa jirtu yoo ta'e duutanitti uumayyuu. Lallabuuf hin ergamne taanaan kaayyoo hin qabnu taanaan waamicha hin qabnu taanaan waamicha garaa abbaa garoo siin jedhu. Abbaa garoo gadi gara geetti. Qacaranii qotee nyaadhu. Inni hin baranne qotee bulaa jedhamee inni akka salphaatti waamamee tureyyuu abbaa kuma hedduu ta'eera. Dhaqi buna